waa'ee sabboontuu waa'ee faayoo jaalalaa irratti gaafan taa'ee ilaalu sabboontuun gaafa gatteennee dhimma isii ilaalu baay'ee ulfaataadha. Dhimmi sabboontuu addatti gaaf kophaatti teettee ilaaltu baay'ee ulfaataadha. Okay, deebii faayoo ilaalla. Dhimmi faayoo illee baay'ee ulfaataadha. Garuu immoo dhaamsa kiyya kana sabboontuu biraan naagaa. Ani isiin gaafa gurbaa kana wajjii gaa'ela jaartu inni pheenxedha. Isiin amantii musliimaati. Ilma irraa argattee jirti. Ilmi kuni gaafa dura gurbaan kun muslima ta'eeti immoo pheenxummaan irraa argatte. Ani yoo inni niitii birallee fuudhee anatu itti fuudha. Yoo inni gara amantaa musliimaa deebi'ee an qabeenya kiyya hundaa mana maqaa isaatiitti jijjiiree niitii isatti fuudha. Isa tokkoffaa dogongora guddaa qabda. Ilmi kee gaafa guddate amantaa fedhe hordofuu danda'an dogongori sabboontuu. Video kana biraan naagaa dhugaa rabbii isiniin jedha. Maaliif muslima ta'ee pheenxee ka ta'u jira. Ortodoksii ta'ee pheenxee ka ta'u jira. Kuni faallaa waliiti. Ati har'a biyya Arabaa teettee wanni biyyattis galuu na dhooge tokko nas beekii yaa sodaadheeti. Kuni maal jedhamu tokko jechuudha. Inni lammataa mootuyyuu ati namicha amantaa keenfeeni mallaqaan deebisuun isa fokkisa isa jedhamuun qabuyyu. Ati mallaqaan nama bitu amantaa kamtu mallaqaan bitama? Amantaan kamu mallaqaan hin bitama. Sobaa kun. Ashama harka fuuni jirti akkam nagaa keessanii anis nagaa kooti galata rabbiin galanni haa ga'u. Harallee deemne walitti deebinee jirra. Dhimma walitti deebineef ijoolleen tokko maaliif hin araarsinii maaliif akkas hin godhin? Dursaa namuu gattaa'ee viidiyoo fi laallata. Ani irra waan dubbachuu barbaadu viidiyoon kee akka sabboontuu bira ga'ee sabboontuu waan kana akkamitti akkatti ilaalta akkamitti akkatti fudhatti. Dhimmi amantaatiif dhimmi mallaqaa maalii walitti dhufa. Ilmi isii gaafa guddate hin beekamu yoominni ilmi faaya yookiin ilmi sabboontuu ammas pheenxee ta'uu danda'a. Namni hamma ammaatitti beeku hin jiru. Yookiin amantaa lachuu keessa mucaan hin beekamu. Isiin muslima inni pheenxedha. Ani bakka akkamitti walirraa argachuu danda'an. Dura muslima ta'e gara pheenxeetti deebi'ee moo bakka waan inni isaatu naan galle. Isheen immoo ani inni gaafa amantaa kiyyatti deebi'e mana kiyyas isatti zuursa. Niitilee gabbaritti fuudha. Waa qabu hunda. Inumaan barbaachisu. Kun waan sirraa jedhamu barbaachisu iyyuu miti. Inni fakkeenya mana keessan mallaqa keessan ilma keessan hin fudhata. Amantaa si sobuu danda'a. Aga feete miiliyoonara feetate otoo goote. Ati bajaajii itti bitte suuqii itti bante maal goote mana mataa ijaarte maxxanne biyya itti hundinuu kasaaradha. Wata ka faayidaa siin qabu. Ilma kee guddifachuu erga barbaadde akkatti guddifachuu hin dandeetta. Yookiin inni mucaan kee kun tarii gaafa guddatee waa hunda keessa gadi bu'ee laale amantaa isaatti deebi'uu danda'a. Yookiin immoo garuma isaaf hordofuu danda'a. Kanaaf sabboontuu fi faaya wal qabanii wanni jedhan hiciitii jara lamaaniitu ba'e. Maaliif barbaachise? Maaliif barbaachise isa mallaqaan bituu? Ati isa hamma feetoo jaalatte mallaqaa yoo bitte gara amantaa keetii dhufe durumaayyuu amantaa garagaraati wajji jiraataa erga turtanii har'amu maali? Maal rakkoo qaba hociitiin ba'e? Jaarsaaf dubartiin ilma 7 argattee bare rakkoon qabu kun. Ati biyya Arabaa teetti akkana isa godhee warra mallaqa harkaa qabaatte har'a mallaqa harkaa qabda sa'aatii kanatti hojii namaa hojii hojjeta waan ta'eef sa'a biyya galtetti hoo biyyoo galimuu nasbee na baasaa akkana na godha seera kamtu jedhe eenyu nasbee namaa baasa yoo ati ofii keetii kaatee gurbaa san bira hin dhaqini abbaa manaa kiyya jettee akkamitti nasbee kee baasuu danda'a. Kunis kanaan kana biyya galuu didee dhimmiin biyya galuu dideef rakkoon ani biyya galuu dideef rakkoo biraati miti. Inni haa fuudhu shaniinuu haa fuudhu takkaa miti. Ati erga waraqaa seera qabaattee har'as gabba'uu dandeetta. Inni akkamitti nasbee kee baasa? Silaa ilmoo sirraa argatee jira ka? Silaa ilmoo sirraa qabaa miti? Kanaaf jechuudha. Wantoota hin taane seentanii wal burjaasisitanii ati faayoo jechuun faayoo irrallee rakkinni ga'uuf deema. Baay'ee ulfaataadha. Waa'ee faayollee gaafa keessa gabbu'ee ilaalu faayolleen sababa tokkoon ka'ee jireenyi isii akka diigamu. Sabboontuun himootuyyuu manni faayoo baga diigamee manni faayoo baga akkas ta'ee manni dubartii irraa keessattuu jedhamuu qabu.
jireenya namaa diide jireenyi kee diigame jireenya namaa gaafa hin diiga jette jireenyi kee borullee itti fufaa deema sirraan dhaabbatu wanni kaleessa si qunname haasumni amma haasa'ama asumatti dhaabbadhu atillee asumatti dhaabbadhu Sabontuu maaliif hin fokkisaadha gaafa haasoftanu gaafa ilmaan faayoo arrabsitu abbaan mana isii sun viidiyoo keenya hordofaa yookiin tariiqatti taayuu waliin haasa'uu dandeettan ta'a gaafa faayoon ilmaan kana akkanaa argatte akka isaan maal jette inni dhiira miti ati ilmoo kiyya jettaa mitiire amma biraa badhee jirtu kana eshi jaarsa faayootitti maaltu dhagaa miira akkamiitu dhagaa an jaarsummaan isaan araarsu tokkoffaa haadha eebbuutirra taree isaan araarsuu hin danda'a warri jaarsummaa qabii fi araarsii jettan an faayoo doo barbaadallee kama finfinnee jirtu kana garuu immoo araarri kuni namoota gurguddaa bira darbee gara keenyatti fudhatamu dursaa isaan tolaana haati eebbuu koomentii barreessitee fi jirti jechuudha faayoodhaaf dhifama Sabontuudhaaf waan hin taane haasa'uun fokkisaadha faayoon gaafa nuti biyya arabaa jiru isiin ammallee akkuma yuutuubii dalagachaa turte isii yeruma sanillee jechuudha gaafa nuti bilbila keenyarratti ija babaafnu faayoo yeroo sanillee yuutuubiirra turte yuutuubara guddoodha jechuudha nuti kaleessa dhufne anillee Sabontuulleen kaleessa gara yuutuubii kanatti dhufne eenyu fakkeenya godhannee dhufne faayoollee fakkeenya godhannee dhufne maaltu dubbii kana hunda ka'ee hamma kana hunda ilmi kun keetii miti ilmi kun ka abbaa kakuutii miti eshi abbaa kakuu jettaan eenyu yaamte uf ilmi ka isaatii miti jetti ilmoon sun ta'ee nuti yeroo faayoon galtu biyya arabaati galtu beena akkaataatti dabalamti beena kuni waan fokkisaa odoo haasa'uu baatanii waanuma fakkaan odoo dubbachuu baatanii amma laala daa'imni lammaffallee ka isaatii miti jettee murteessitee jirti Sabontuun daa'imni lammaffallee ka abbaa kakuutii miti ofii abbaa kakuu jettiin ilmoon sun akkamitti yaamuu ni dandeette erga isaa taate faayoon erga biyya arabaati galte ijoolleen tokko immoo jala deemanii koomanti dhugaa jette isii isan fakkaattu maal yoo dhugaa dubbattan haadha faayoo laala ilmoon gara haadhaa bahuu dandeetti gara zarii bahuu dandeetti daa'imummaan itti jira bakka diimateef diqaalama namaa ta'a jechuudha biyyuma arabaatii galteen jechuudha yoo daa'imni sun diibete ka'umsa viidiyoo faayoo hordofaa warroon isii jala deemtanii koomentii barreessitanii dhugaa jette faayoon fakkaatu biyyuma arabaatii galteen see eeti akkasi kalamaffaa kunillee akkasi kalamaffaa kunillee keetii miti faayootii miti isan fakkaatu inumaayo hin qaanoftanii billaa aleekum asi gaaf biyya arabaati galtee yookiin abbaa manaa qabda jenna walitti dabalamtan eshi ilmi suni ka biyya arabaati jedhama yoo bifni isaa bifa biraa ta'e wallahi baay'ee tokko nama ajaa'iba keessattuu ijoolleen biyyoota arabaa keessa jirtan wanta fakkaanne afaan keessanirraa fuutanii gaafa haasoftan dubbii fokkisaadha kun ani garuu ammas ijoollee lamaaniin faayollee lakkoofsan qabu silaa ittiin haasa'a gatta'amee odoo laallattamee jechuun namuu qilleensa gubbaa jira Sabontuun qilleensa gubbaa jirti faayoon biyya isii keessa jirti araarri gara haadha eebbuutiin haa bu'uu jedhan akka gama kiyyaatti har'arraa qabee gama haadha eebbuutiin haa bu'u ishee araarri garuu wantoota taane haasa'uun hin barbaachisu itti hin jedhina ofirraan haasa'ina jireenya namaa keessa seenina koomentii jalatti yeroo barreessita wantoota babbareedaa barreessaa isinin jechuu barbaadaan viidiyoo asumarratti dhaabama viidiyoo biraatiin walitti deebinutti rabbiin qabbana ijoollee kennallee bitallee mirgallee faayollee rabbi haa qabbaneessu Sabontuullee rabbi haa qabbaneessu hiciitiin bakka jiru buqqa immoo baay'ee deema yeroo baay'ee fudhata fakkeenyaaf Saayidoo Sumayyaa laala waggaa tokko ifaachisaa jira jechuudha jireenya namaa keessatti baay'ee ulfaata akkasiin jechuu barbaada nagannaa tura baay'ee sin jaalladha